Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattii mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Gayya 23 bara 2016 harka fuuni akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii keenya sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuudhaan dhimma gooticha keenya atileet Fayyisaa Leellisaa ilma uummanni Oromoo ittiin boonuu qabu jedhu oduu isin dhageessiftee kan isiniif dhiyeessitu Jaalle Jiituu Gadaati. Qophii addaa haala yeroo irratti ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa uummata Oromoof kennames jaaldarbuu sabaa qabatee dhiyaata. Beeksisa sagalee qeerroo fi wallee warraaqsaa qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kan isinii waliin turan Aslii Oromooti. Waa'ee gooticha atileet keenya Oromoo Fayyisaa Leellisaa ilmaan Oromoo kanneen gosa atileetii kana keessa jiranii fi akkasumas kanneen biroo keessatti hirmaataniif fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti geggeeffamaa jiru gurra uummata addunyaa fi ija uummata addunyaa nuuf ga'e sagalee qeerroo irraa bilbilaan gaafachuuf yaalii goonee turreen argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneen isiniif dhiyeessina. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Mootummaa wayyaanee kan yeroo ammaa kana sirni isaa bututee kufaatiin isaa mirkanaa'aa dhufe kanarratti saroota isaa of jalaa qabuun duguuggaa sanyii ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiraachuun haalaan kan hubatamaa dhufedha. Humni wayyaanee yeroo kana Oromiyaa keessatti diriiree jiru uummata nagaa daandiirraa qabuun doorsisuu fi ajjeesuu amala godhatee itti fufeera. Akkuma beekamu guyyoota 2 dura Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidollootti ilmaan Tigiree gara laafummaa hin qabne namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan lubbuu baasuun dhiiga nama nagaa dhangalaasuun kan beekame sirna awwaalcha wareegamaa kanaas guyyaa kaleessaa alaabaa adda bilisummaa Oromootiin kan uwwifamee fi magaalli Dambidolloos kanumatti alaabaadhaan kan guute uummati martuu baadiyyaa keessaa fottoquudhaan sirna wayyaanee balaaleffachuun alaabaa qabachuun dhaadannoo dhageessisaa ooleera. Har'as itti fufuudhaan godina Qeellam onoonni hedduun sirna mootummaa wayyaanee balaaleffachuun fincila xumura gabrummaa uummataan itti fufuun gabaafamee jira. Ammas ajjechaan duubatti akka hin deebisne ejjennoo uummata Oromoo diinni hubachuudhaan tarkaanfii isa hin baasnetti uummata nagaa rasaasaan dha'ee ajjeesuu itti fufe. Bifuma wal fakkaatuun mootummaa wayyaanee fi kaabinoonni isaa godinuma kana keessatti dargaggoota hedduu kan ukkaamsaa jiru. Magaalaa Dambidolloo irraa guyyaa 3 dura namoota 48 ukkaamfamanii bakka buuteen isaanii kan dhabaman ta'uunis qeerroon godinichaa gabaasee jira. Sababni kunis uummanni godina kana keessa jiraatu deeggaraa fi miseensa adda bilisummaa Oromooti jechuun yeroo sirni bulchiinsa ishee jala gaheetti hidhaan akka fincila xumura gabrummaarraa uummata duubatti deebisu yaaduun ija jaamsattee hidhaatti guuraa jiraachuun gabaafamee jira. Haaluma kanaan warraaqsi biyyoolessaa guutummaa Oromiyaa keessatti daran jabaachuurraa kan ka'e yeroo ammaa dargaggoonni gara mana hidhaatti guuramaa jiraachuun dhaga'amee jira. Kanaan walqabatees godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessaa dargaggoonni armaan gadii gara mana hidhaatti darbatamuun darara guddaan irra geessifamaa akka jiru beekamee jira. Kanneen keessaas Abrahaam Dhiyaanoo, Amaanuel Irranaa, Yohaannis Kumarraa, Saamu'eel Ittaanaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Oduu biraan mootummaa wayyaanee yeroo ammaan kana warraaqsi biyyoolessaa daran guutuu Oromiyaa keessatti jabaachuurraa kan ka'e guutummaa biyyattii keessaa oliif gadi imaluun dargaggoota humna biyyattii ta'an gara mana hidhaatti guuraa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan walqabatees godina Wallagga Lixaa magaalaa Mandiif naannoo ishee keessaa gidduu kana qeerroon jumlaan adamsamanii gara mana hidhaatti guuramaa akka jiran beekamee jira. Kanneen hidhaman keessaa Dagaagaa Mitikuu, Gaaddisaa Guutamaa, Milkeessaa Eebbisaa kanneen jedhaman keessatti argamu. Guyyoota 2 asitti godinaalee Oromiyaa hundarraa daran qeerroon hidhamaa jiraachuun dhaga'ame. Sababa addaa hin qabu, gochi addaas hin jiru. Garuu bilisummaa waan dhiyaateef wayyaaniin kufaatii ishees waan mirkaneessiteef jecha uummata Oromoo hidhaatti guuruu murteessite. Kaan tarkaanfii ajjechaa diinni uummata Oromoo irratti aggaamee jiru biraa deebi'aa kan hin jirree fi bakka uummanni fi iji namaas hin agarreetti ilmaan Oromoo ajjeesuunis Oromiyaa keessa magaalota tokkotti kan mul'ataa jiru ta'uunis qeerroon gabaasaa jira. Kun uummata Oromoof haaraa ta'uu baatus fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti isa xumuraa itti fufuu irraan amma hidhaan daran jabaatee jira. Godina Qeellam ona garaagaraa irraa qeerroon gabaasaa jiruun fakkeenyaaf Anfilloorraa namoonni 15 ol tahan kaleessuma ukkaanfamuu akkasumas Jimmaa Horroorraa dargaggoo Hasan Jamaal, dargaggoo Bulchaa Qalbeessaa, dargaggoo Tizaazuu Akkattii fi dargaggoo Qalbeessaa Tolasaa kan jedhaman ukkaanfamuun gabaafamee jira. Dabalataan onuma kana manneen jireenyaa namoota 4 waraana bilisummaa Oromoo jiraachisu jechuun
humna waraana wayyaaniin sakatta'amurraa eegamaa jiraachuun kan gabaafame mana jireenyaa Lataa Wiirtuu, mana jireenyaa Caalii Ganjoosaa, mana jireenyaa Yaadasaa Danuu fi mana jireenyaa Salamuun Gurichoo kan jedhaman humna agaaziitiin eegamaa jira. Akkasuma Ona Gaa'oo Qebbee, Gidaamii fi Beekii keessaa ijoolleen dargaggeeyyiin hidhaatti guuramaa jiru. Kun godina Oromiyaa maratti akka ta'es qeerroon gabaasaa jira. Dhumarratti godina Shaggar Kaabaa, Shaggar Bahaa fi Shaggar Lixaa qeerroon hidhamuun daran jabaatee jira. Uummanni hidhaanii fi ajjechaan bilisummaa nu dhorkuu nu doorsisuun fincila xumura gabrummaa hin hambisu jechuun dhaadannoo isaa itti fufee jira. Hidhamtoonni hedduun bakka itti hidhaman irraa bakka birootti jijjiiramuudhaan hedduun namootaa bakka buuteen isaanii dhabamaa jira. Kanuma keessaatii fincilli xumura gabrummaa ammas yeroo dhumaa kanaaf kan wayyaaniin aangoo isheetti xumura taasistu itti fufuun uummannis gibira diduun walgahii wayyaaniin Oromiyaa magaalotaa fi godinaalee adda addaatti geggeessuuf uummata mariisisuuf deemtus bakka hundatti gara fincila xumura gabrummaatti jijjiiramuuf fashalaa'uun wayyaanee isa dhumaa abdii kutachiisuudhaan bifa naasuutiin uummata hidhaatti guuruu murteeffachuun beekameera. Oduun keenya sagalee qeerroo guyyaa har'aa kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Oromia keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Uummata Oromoo baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa jiraatan. Oduu gammachiisaa sagalee qeerroorraa. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo fulbaana tokko bara 2016 irraa eegalee torbaanitti guyyaa 3 kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromiyaatti galgala keessaa sa'a 7 walakkaa hanga 8 waaree booda yookaan PM'tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irra oolu. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Oromia keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Ilma uummatni Oromoo itti boonuu qabu. Addunyaan Itoophiyaa akka lamatti beeka. Mootummaan Itoophiyaa impaayera humnaan ijaaramtee humnaan tikfachuu fi dantaa isaanii guuttachuuf jecha hacuuccaa fi saaminsa geggeessaniin biyyoota addunyaa jiran keessaa biyya hiyyeetti maayii taasisuu fi biyya uummattoonni kumoota dhibbaan sababa beelaan keessatti dhuman ta'uun beekan. Dhugaan kun sirna yookaan mootummaa tokko qofa jalatti osoo hin taane mootummoota hunda keessatti mul'atuun Itoophiyaa maqaa salphinaa kana jalaa akka hin baane taasise. Itoophiyaan kan ittiin beekamte kan biraa waltajjii ispoortiiti. Waltajjii nagaa kanarratti maqaa Itoophiyaa kan waamsisan irra caalaan ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo waltajjii ispoortii irratti maqaa Itoophiyaa bareechan bara 1974 dura Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee, Waamii Birraatuu fi kan biroo turan. Bara 1991 dura Muhammad Kadir, Tolasaa Qottuu, Abbabaa Mokonnin, Fiixaa Baayisaa, Warquu Biqilaa fi kanneen biroo. Bara 1991 irraa eegalee Daraartuu Tulluu, Faaxumaa Roobaa, Xurunesh Dibaabaa, Ganzabee Dibaabaa, Ijigaayyoo Dibaabaa, Qananiisaa Baqqalaa, Silashii Siin, Taarikuu Baqqalaa, Almaaz Zayyaanaa, Masaraat Daffaar, Fayyisaa Leellisaa fi Amaan Kadir faati. Atileetonni kanneen dorgommii adeemsifamuun injifannoo argataniin maqaa Itoophiyaa sababa beelaan xuraawee akka atileetiksiin beekamtu taasisuun salphinaa fi qaanii irra caalaa irraa dandamachiisuu keessatti qooda guddaa kennan. Maqaan Itoophiyaa waltajjii ispoortii irratti akka miidhagee mul'atu taasisuun gumaacha kennan illee Itoophiyaan maqaa isii cululuqee akka mul'atu taasisan garuu gayyaa itti ta'urraa kabaja isaaniif malu hin laanneef.
Abbabaan shira irratti hojjetameen miidhaa olaanaan qaama hir'uu ta'ee osoo hiraaruu boqote. Maatiin isaallee mootummaa biyyaa irraa gargaarsa mootummaa alagaan jiraatu seenaan isaanii ni dubbata. Maammoo Waldee meetira 10,000 fi maaraatooniin waltajjii Olompikii irratti faaruun Itoophiyaa akka faarfamu taasisee waggoota dheeraaf wayyaaneen hidhamee mana hidhaa keessatti dararamaa akka ture hin dagatamu. Maqaa Itoophiyaa addunyaa biratti lammiilee biyyattii mataa gadi qabachiisan. Itoophiyummaan qaanfachiisaa ta'uu irraa dhokfachuun filatamuu haga tokko kan qaanii jalaa baasee atileetota Oromooti jechuun ni danda'ama. Atileetonni Oromoo kunneenis hacuuccaa fi cunqursaan osoo irra jiru tattaaffii matayyaan dandeettii horataniin kan ol bahan ta'uun hubatamuu qaba. Olompikii hirmaatan irratti seenaa tolchuun ilmaan Oromoof haaraa ta'uu baatullee kan baranaa Biraazil Riyoo irratti adeemsifame garuu seenaa addaa Oromoo fi addunyaa irratti galmeessuun xumurame. Maqaa Itoophiyaa sababa dorgomaa dandeettii hin qabne itti qoosamaa ture Fayyisaa Leellisaa injifannoo galmeessuun bareechuutti dabalee loogummaa ispoortii keessa illee jiraachuun irraa aangaa'onni biyyattii dandeettiin alatti nama fedhan kan hirmaachisan ta'uu saaxile. Hundaan olitti ammoo uummata isaa uummata Oromoo irratti ajjeechaan sanyii duguggii raawwatamaa akka jiru firoottanii fi lammiileen Oromoo karaa nagaa mirga isaanii gaafatan mootummaa abbaa irree wayyaaneen ajjeefamaa fi hidhaatti guramaa akka jiran addunyaa hubachiisuun mootummaa Itoophiyaa balaaleffatee aantummaa uummataaf qabu ifatti agarsiise. Akka kanaan Fayyisaa Leellisaa badhaasa Riyootti argateen olitti seenaa bara baraan yaadatamu galmeesse. Jaalala kijibaa fi badhaasa mootummaa abbaa irree irraa argamu irra uummata isaa caalsifatee qabsoo bilisummaa uummanni itti jiru kan deeggaru ta'uu mallattoo fincila diddaa gabrummaa harka qaxxaamursuun addunyaa beeksifate. Uummanni Oromoos tarkaanfii gootummaa ilmaan Oromoo kana ashuu jedhee gammachuun simate. Bara baraan onnee isaa keessa jiraata. Goota yeroo rakkoo fi dhiphuu waan ta'eef. Tarkaanfii Fayyisaa Leellisaa ilmaan Oromoo ofiif miidhamaa sobamaa maqaa mootummaa kanaa bareechanii fi tiksaniif barnoota guddaa kenna. Beekannoo yeroo qofaan dagamanii uummata isaanii irraa fagaatu irraa uummata waliin hiriiruun maqaa bara baraan jiraatu kaa'anii darbuu akka qaban dhaamaaf. Addatti ammoo ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessatti hiriiranii jiran kan dhumaatii lammii isaanii callisanii ilaalan kanneen caasaa tikaa fi bulchiinsa keessatti ramadamanii lammii isaanii ajjeesisaa fi hiisisaa jiran tarkaanfii boonsaa atileet Fayyisaa Leellisaa irraa barachuu qaban. Addi bilisummaa Oromoon gootummaa Fayyisaa Leellisaa dinqisiifataa lammiileen Oromoo hiree itti qaban hundi isa cina hiriiruun gargaarsa barbaachisu hundaan akka bira dhaabbatan waamicha isaa dabarsa. Atileetonni hafanis faana isaa akka bu'an yaadachiisa. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo Hagayya bara 2016. Oromia keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala buluteessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala buluteessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Haala yeroo fi fincila xumura gabrummaa irratti ibsa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala buluteessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala buluteessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Qeerroon bilisummaa Oromoo sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa akka waliigalaatti bifa jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa hunda hirmaachisee fi beektota Oromoo fi uummata Oromoo dammaqsuun dirmachiiseen eebila 11 bara 2014 irraa eegaluun sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila diddaa gabrummaa irraa hamma fincila xumura gabrummaa bifa qindaa'ee fi ammayyoomeen qeerroon bilisummaa Oromoo finiinsuun eegale. Sadaasa 12 bara 2015 torban tokko keessatti guutummaa Oromiyaa dhuunfachuun uummanni Oromoo haala kamiin osoo hin daangeffamin bilisummaa isaa fi walabummaa Oromiyaaf falmachuun wareegama qaalii baasuun lubbuu ilmaan Oromoo 850 ol wareegamuun kumoota kudhanootaan rasaasa agaazii wayyaaniin kan madeeffamanii fi
kumoota dhibbootaan kanneen lakkaa'aman jumlaan ukkaanfamuuf badii tokko malee oromummaan yakkamuun kan hidhaman yoo ta'u, qabsoo warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa utuu takkaa addaan micitiin marsaa 8ffaaf itti fufinsaan gaggeeffamuun teessoo mootummaa abbaa irree raasuurra darbee akka sirnaatti sirna federaalizimii fi dimokiraasii wayyaaniin ganna 25 oliif ittiin addunyaa sobaa turte ifatti kan saaxilee fi bulchiinsa sobaa maqaa OPDO'n dahachuun waggaa 25 oliif uummata gowwoomsaa turan diiguun wayyaaniin bulchiinsa Oromoo zoonii waraana 8 jala galchuun sadarkaa waraanaan bulchuutti kan jijjiirratti yoo ta'u, OPDO fi uummanni Oromoo walirraa gargar bahuu kan danda'ee jiruu fi sochiin kun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti boqonnaa haarawaa kan banee fi saboota cunqurfamoo biyyattii irraallee dirmannaa argachuu fi fakkeenyummaa gaarii akka qabsoo warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa yookaan Oromoo Protest jechuun mirga isaaniif falmachuuf kanneen wayyaanii jala dhaabbachuu eegalan jiraachuun beekamaadha. Akkasumas kanneen wayyaanii kufaatii jala geessee waan jirtuuf qooddannaa bu'aa sochii warraaqsa kanatti of waamuu fi bu'aa battalaaf fiigaa jiranillee jiraachuu qeerroo bilisummaa Oromoo hubachuun warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa daran jabeessuun abbaa irree wayyaanii EPRDF yookaan TPLF akkasumas OPDO'tti xumura gochuun bilisummaa keenya gonfachuuf haala qabsoo bilisummaa Oromoo warraaqsa fincila xumura gabrummaa fi haala biyyattiin keessa jirtu ilaalchisuun ibsa gabaabaa itti aanu kan uummata Oromoo hundaa fi jaarmiyaalee qabsoo bilisummaa Oromoo fi beektota aktivistoota Oromoo hundaaf dabarsee jira. Kana jalamaka yoginatti asmaka kana ramake senani gafata lafesa tuchabe diga sadangale jala tujibitu jala polutesa amma milan jirtu biya tenya kesa jala tujibitu jala polutesa amma milan jirtu biya tenya kesa tokko uummanni Oromoo gabrummaa ofirraa fonqolchee xumura gochuuf wayita mootummaan abbaa irree wayyaanii dhukaasee daa'ima manguddoo fi dubartii ulfaafillee haala garaa laafina tokko hin agarsiifneen yakka waraana uummata Oromoo irratti raawwachuun ajjeechaa dugugginsa sanyii raawwachaa jiru kanatti uummanni Oromoo diina isaa fuulduraa harka qullaa dhaabbachuun wareegama qaalii gaaga'amaa lubbuu isaa irra gahaa jiru fudhachuu dhiisee waan qabuu fi danda'u hundaan diina isaa ofirraa ittisaa fi adaba itti godhaa falma keenya daran jabeessuun akka itti fufnu dhaammanna. Kana jalamaka yoginatti asmaka kana ramake senani gafata lafesa tuchabe diga sadangale jala tujibitu jala polutesa amma milan jirtu biya tenya kesa jala tujibitu jala polutesa amma milan jirtu biya tenya kesa. Lam sochii keenya karaa nagaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaaf hanga kabachiifnuu fi bilisummaa gonfannutti takkaa akeeka tokkicha saba tokkicha alaabaa tokkichaa fi biyya tokkicha giddu galeessa godhateerraa uummanni Oromoo sadarkaa sochii isaa dinqisiifataa jirutti akeeka keenyarraa kan hin maqne ta'uu fi dhimmi bilisummaa keenya gonfachuuf waa'ila seenaa fi rakkoo fakkaataa Oromoo kan hin qabne michoonfannuuf akka hin jirre gad-jabeessuun wal hubachiifna. Kana jalamaka yoginatti asmaka kana ramake senani gafata lafesa tuchabe diga sadangale jala tujibitu jala polutesa amma milan jirtu
jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Sadii tarsiimoo sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa adeemsi daandii konkolaataa cufuu daandii kutuu waajjiraalee mootummaa abbaa irree sadarkaa sadarkaan jiru barbadeessuu manneen hidhaa biyyattii cabsuun hidhamtoota hiiksifachuu fi duula gabaa lagachuu fi kanfaltii taaksii gibiraa buusii garaagaraa kanfaluu dhiisuun diinagdee diinaa gogsuun daran jabaachuun itti fufuu qaba. Oromiyaa keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Afur beektonni Oromoo qaamaan uummata Oromoo irraa fagaattanii argamtan hundi sochii warraaqsa biyyaalessa Oromiyaa fincila xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti qabsiifamee ji'oota 8 oliif gaggeeffamaa jiru sadarkaa qabsoo bilisummaan Oromoo irra gahee jiruu fi tarkaanfii diinni uummata keenya irratti xiyyeeffachuun dhukaasee ajjeesaa jiru utuu argitanii deeggarsi sochii kanaaf gootan dachaan akka ta'u dhaammanna. Oromiyaa keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Shan jaarmiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo hundi garaagarummaa yaada dhaabuun dadhabuu fi tokkummaa biyyaa keessatti dhiigaa fi lafee uummataan ijaarameef kabajaa fi jaalala hin qabneen kanneen sochootan bakkuma jirtanitti dhaabbachuun of ilaaluun garaa tokkummaa jaarmiyaa jabeeffachuun humna mootummaa abbaa irree aangoorraa qaarisuuf harka wal qabachuun tokkummaa sadarkaa diinagdee fi hawaasummaa jabeeffachuun wayyaanee aangoorraa qaarisuuf akka hojjettan waamicha keenya dabarsina. Oromiyaa keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa. Ilmaan Oromoo ogummaa qabdaniin hojjettoota mootummaa abbaa irree taatan addatti immoo hojjettoonni siivil sarvisii hojjettoonni waajjira qonnaa hojjettoonni waajjira barnootaa hojjettoonni waajjira ispoortii fi dargaggootaa hojjettoonni waajjira geejibaa fi daldalaa fi kan kana fakkaatan bakkuma jirtanitti diina uummata irraa dhalattanii fi naatoo tokkollee dhabee uummata Oromoo fixaa jiru waliin akka hin hojjenne karooraa fi tarsiimoo mootummaa abbaa irree isinitti kennamu irratti hojjechuun laamsessuun sirna nama nyaataa garagalchuu irratti hojjechuun aantummaa saba keessanii akka agarsiiftan waamicha lammii isiniif dabarsina. Oromiyaa keessa hidhaa fi ajjechaan hamilee nuun cabsitu jettee qeerroon biyya hiikana jala maka yookiin natti as maka kanarraa makee seenaan ni gaafata lafeessaatu caabee dhiigasaa dhangala'ee jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa jaallattu jibbitu jala bulu teessa amma miilaan jirtu biyya teenya keessa.
torba ilmaan Oromoo waraana wayyaanee sadarkaa garaa garaa keessatti argamtan keessattuu poolisii, milishaa, koree bittinneessaa akkasumas waraana ittisa raayyaa biyyaa keessatti argamtan bakka jirtan hundatti of qindeessuun waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromootti harka akka kennitanii fi malma mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti akka jabaattan waamicha keenya isiniif dabarsina. Injifannoo uummata Oromoo gadaan gadaa bilisummaati. Qeerroo bilisummaa Oromoo Agayya bara 2016 Horaa Bulaa. Hamilenu chapsitu jate kerumbia Hikana jalamaka yoginati asmaka Kana ramake senani gafata Lapesa tu chabe diga sadangale Jala tu jibitu jala polutesa Amma milan jirtu biya tenya kesa Jala tu jibitu jala polutesa Amma milan jirtu biya tenya kesa Oromiyan tiya mogada mogati Oromiyan tiya mogada mogati Lagene fi garane fi tulun kesi gartu marti Baha fi di hati kaba fi kibati Koto kabda dabdu mancha kabda Bukasinya duga Oromia kabda Dabdu ebo kabda Dabdu ule kabda Biblado darbado Guma saba kes babado Koto wana poti kes ya dado Gansahin umna sani Kero toke chatu dawa kumasani Dugan sahin umna sani Kero toke chatu dawa kumasani Oh lolam fadan Ta'ani nyachu barani Digalman Oromo tututani Ta'ani nyachu barani Digalman Oromo tututani Ibi nyatani malif nuagapsan Obe malebiya tenya dufan Ifi nyatani malif nuagapsan Khobe male Oromia dufan Dugan sahin umna sani Kero toke chatu dawa kumasani Dugan sahin umna sani Kero toke chatu dawa kumasani Tujibitu jala bulutesa Anga jirtu lafa Oromia kesa Gabrumani male Jiru gada amatu mudande Wayane kadacha olu hifande Daikero Bititeti Daikero Bititeti Daikero Watwadum jala bulutesa Anga jirtu lafa Oromia kesa 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 jala bulutesa lafa Oromia kesa jala bulutesa lafa Oromia kesa lafa Oromia kesa jala bulutesa lafa Oromia kesa jala bulutesa lafa Oromia kesa jala bulutesa lafa Oromia kesa. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan goolabama. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa isiniif haa ta'u jecha sagantaa biraan hanga walitti deebinuun nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.